Akkam jirtu maatiin chaanaalii koo hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo kabaja isiniif haa ta'u jecha har'a dhimma artistoota keenyaa tokko qabadhee dhufeen jira. Hanga dhumaatti na daawwadhaa. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan subscribe gochuudhaan chaanaalii kootti dabalama. Viidiyoo kana immoo warri daawwataa jirtan like hin godhin hin darbinaa isiniin jedha. Egaa har'a dhimma ani qabadhee dhufee dhimma artistoota keenyaadha. Artistoota keenya irratti aggaammiin baay'ataa akka jiruu fi karaa mootummaatiin akka tarkaanfiin irratti fudhatamuuf karoorfatanii dhimma kana raawwachiisuuf hojiitti akka jiranii fi namoota itti siqeenya artistoota kanaa qaban birriidhaan bituuf yaalaa akka jiranii tarkaanfii irratti fudhachuuf akka jiran bira gahamee jira. Dhimmi kun icciitiitiin kan naaf argamedha jechuudhaanis dirqama Oromummaa koo kana qilleensa irra oolchuu waan qabuuf jedheen isin biraan ga'uuf dhufe. Egaa isinis dhimma kana akka sheer waliif gootan abdiin qaba. Dhimma artistoota keenyaa kana gaa dhimma artistoota torba irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiran bira gahamee jira. Keessattuu warreen qarshiin hin bitamne saba isaaniif sagalee ta'anii dhiibbaa uumuu kan danda'an artistoota keenya jajjaboo irratti tarkaanfii fudhachuuf yaadaa akka jiranii maqaa artistoota torbaa kanallee kaasanii irratti mari'achaa akka jiran haala itti artistoota kanarratti tarkaanfii fudhatan irratti mari'atamaa akka jiru dhimmi kun ni yeraa xalayaan naaf argame tokko jechuudha. Egaa artistoota keenya irratti karaa lamaan tarkaanfii irratti fudhachuuf qophaa'aa jiru. Karaa tokkoffaatiin snaayiperiidhaan fageenya irraatiin rukutuuf yaadaa akka jiranii fi abbaan isaan beekamu shaneedha jechuuf qabatanii hojjechaa akka jiran bira gahamee jira. Inni lammataa immoo dhimma hin shakkamte jechuudhaan akkamatti qabanii hidhuu akkasumallee yeroo maqaa bultum entertainment kan jedhu istuudiyoo bananii yoo dhimma kana akka namni sirba siyaasaa tokko baasu istuudiyoon sun eeruu kennaa. Eeruu kana booddee akka qabamanii hidhaman dursanii baruuf jechuudha. Haala bultum entertainment kanatti fayyadamaa jiru. Artistoota keenya saba isaaniif sagalee ta'aa jiranii fi ta'uu danda'anii dhiibbaa guddaas uumuu kan danda'an mootummaa kanarratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka jiru bira gahamee jira jechuudha. Egaa maqaan artistoota torbaa kunneen jalqabarra kan jiru Galaanaa Gaaromsaa, Jaafar Yesuuf, Caalaa Daggafaa, Ittiiqaa Tafarii, Falmataa Kabbadaa fa'aa keessa jiru jechuudha. Artistoota torbadha. Artistoota torban kunneen keessaati kan jalqabarra jiru Galaanaa Gaaromsaadha jechuudha. Keessattuu warreen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan of eeggannoo gochuu qabu kan hin dhaamuu fi dhimmi kun qabatamaa akka ta'ee fi akka mari'atamaa jiru argamee jira jechuudha. Namoonni hedduun illee hayyoonni garaagaraallee bira gahamee jira jechuudha. Egaa artistoonni keenya of eeggachuu qabu. Galaanaa Gaaromsaa warreen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan akka of eeggataniin jedha. Karaa isaan ittiin namoota kana to'annoo jala gochuuf yookaan akka dhabaman gochuuf adeemaa jiran keessaa inni tokkoffaa namoota duuriyoota magaalaa Finfinnee keessa jiraatan warreen Finfinnee keessa jiraataniif duuriyoota yookaan namoota kashlabbee achi keessa adeemanii nama arrabsaa oolan itti qarshiidhaan bitanii karaa irrattis ta'e bakka arganitti akka deemanii rukutan gochuuf yaadamaa akka jirudha inni kuni jechuudha. Kanaafuu keessattuu warreen magaalaa Finfinnee jiraatan artistoota keenya of eeggannoo gochuu qabduun isiniin jedha. Artistoota keenya keessaa gaa warreen dura bu'iinsaan eeruu kennamee akka to'ataman taasifamaa jiru artistoota torbadha jedhameera. Ittiiqaa Tafarii, Caalaa Daggafaa, Falmataa Kabbadaa, Galaanaa Gaaromsaa, Jaafar Yesuuf akka of eeggatanidha. Keekiyyaa Badhaadhaallee of eeggadhaa isiniin jenna. Keessattuu namoonni warreen itti siqtan artistoota keenya kanatti eegumsa taasisuu fi qabdu isiniin jedha. Dhimma kana artistoota kanarratti ija keessa galanii jiru. Keessattuu sirbi Keekiyyaa Barraaq jedhu baase kanarratti waan baay'ee akka mootummaan kun shira shiru kan akkasumallee kan Ittiiqaallee dhiibbaa uumaa akka jiru hubatanii jiru waan ta'eef artistoonni kun ammallee ciisaniin bulan saba isaanii fi qarshii ittiinis bitamuu hin danda'an jedhanii artistoota kanarratti tarkaanfii fudhachuu fi qophaa'anii jiru. Artistoota kanneen keessaa namoota sadii fi qarshii kennanii akka mootummaa kana leellisaniif taasisuuf yaannaan artistoota kunneen kun saba keenyaaf sagalee taana malee qarshiin hin bitamnu dhugaa saba keenyaa hin ukkaamsinu jechuudhaan qarshii isaaniis itti fudhannu ittiin jedhanii afaan qabachiisanii jiru. Sababa kanaan aarii keessa kan ka'e artistoota kana teessisuu yookaan dhiisisuu hin dandeenyu jedhanii artistoota kana tarkaanfii irratti fudhachuuf qophaa'anii
xumuranii jiru jechuudha. Warri magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii fi aartistoota keenyatti siqxan eegumsa godhaafiin isiniin jedha. Ollaa isaallee yoo taatan bakka biraa yoo taatan to'adhaanii baagalasaa dhimmi kuni dhimma qabatamaadha waan ta'eef madaan hacee akka nutti hin dabalamne aartistoota keenya kanaaf eegumsi taasifamuu qaba. Keessumaa warreen bakka biraallee dhiibbaa isaanii ilaalanii irratti yoo xiyyeeffatan malee warri magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa galaanaa irratti akka xiyyeeffatamee namni eeruu naa kenne kun natti hima jechuudha. Kanaafiyyuu aartistoonni keenya of eeggachuu qabdu. Namoonni itti siqxanis eeguu ni qabdu jechuudha. Maqaa bultum entertainmentiidhaan istuudiyoon akkas banna jedhanii olola isin gidduutti oofaa jiranis jiraachuun bira gahamee jira. Dhimma kana dhiisaa. Dhimmi bultum entertainment kun aartistoota keenya saaxiluudhaan hidhuudhaaf yookaan akka ajjeefaman taasisuudhaaf kan qophaa'edha waan ta'eef aartistoonni keenya dhimma kana beektanii dursitanii of eeggannoo akka gootan isiniin jenna. Namoota isin beektan isinitti qaruudhaaf yookaan isiniin birrii namoota isin beektan birriitiin bitanii isinitti galagalchanii haala mijeeffachuuf yaadamaa akka jiru dhibba bira gahamee jira jechuudha. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtanillee aartistoota keenya kanaaf ittimaa yoo itti siqxu ta'e ittimaa akka viidiyoo kana ilaalan taasisaa. Dhimma kanallee sheerotu gootanii baay'ee gaariidha. Sababni isaas dhimmi kun booddee yoo aartistoonni keenya kun miidhaman akka booddee madaa nutti hin uumnetti dursanii beekuun barbaachisaadha waan ta'eef dhimma kanaanis barbaachisaa fi qabatamaa waan ta'eef qabadhee dhufeen jira. Wanta ammaatti na daawwattaniif guddaa galatoomaa jechaa viidiyoo kana sheer gochuun dirqama Oromummaa keessanii ba'a isiniin jedha. Yeroo biroo qophii kan birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.